Guyyaan har'aa roobii ta'ee guyyaa gabaa ture. Har'aa gammeenii mana ooleera. Hojii hin deemne manumatti hojjechaa ture jechuudha. Aga sa'aatii jaatti. Anaaf asteeris immoo hojjeerraa manuma hojii qabna nutis. Kunoo midhaan diidaxxafamee jira. An qulleessina maal goggoona kanarra jira. Achi aga sa'aatii ja'a yookaan sa'aatii misaarratti ga'ee buna isinii danfisedhee nutti taphate barandaa irratti buna isinii danfisedhee. Isin nagaadha miti nuti jirra waaqaaf haa galatu. Kunoo akkuma asirratti argitanii waan jiru qophaa'ee jira. Kunoo taa'eetu buna akaa'aa waan jiru fakkaata. Argitanii buna akaa'ee asteeritti qabammoo foolii isaa jechuudha. Ani foolii bunaa akkasuma namatti qabuunnetti hin tolu. Akka qaallichaa isaan garuu inni yeroo danfisu asteer isheen yeroo danfistu isatti walitti qabu loogiidhaan buna aarasaa walitti qabu. Aara bunaa barachuun garuu gaarii miti jedhu. Isaan kun immoo walitti qabu. Kun akkuma argitanii yaasheenni boqqolloos immoo jira. Har'a namni gabaa deemaa hin jiru. Kuni kan gaafa qidaamee bitamedha. Asteer amma qodaa miicaa jirti. Mi'aan qilleessaa oolte. Anis immoo aduutti gangalchaan jira. Waan gannaa ganamatti taphaata ganni takka rooba takka hin caama. Yeroo na duubaasu gadi baasna. Yeroo inni bokkaa fidummoo ol galchina. Akkasii asitti mooyyeetti naqachaa jira. Waan nuti achi keessatti taphanne otoo dhageessanii kolfa dhumtu garuu beekaman irraa mi'uutii godhe sagalee irratti waraabaatii jira jechuudha. Inni amma buna sirraa gadi bu'ee jallaatti hin tumuu jedhe. Siraamikii cabsita mana jalaa gadi bu'ii tumennaan hin bu'u jedhe. Buna akka qos godhee sagalee nageessiin achi keessatti sukkuume bulleesse. Itti micciira jechuudha mooyyee gadi. Isa boodaan immoo dhaqee takka bira taa'ee akka haara galfachuutis wayyaas miicaan jira duubaanii boqqolloo kana qursii gochuudhaaf eega. Hara muddimti duratti itti jabana buna barandaa irratti dhunnuyyuu hin jiru jechuudha. Argitanii nutti qoose namichi. Achi ani immoo boqqolloo falfalootti ka'ee qursii gochuudhaaf achi bunni keenyas immoo hin danfe. Ollaa keenya waamne warruma nu biraati jechuudha. Gibbii keessa warra jiranidha. Akkunoo akaayii boqqolloo nyaachaa akaayii boqqolloo ho'aa sa'oo nyaatan malee intinaadha jedhan. Hin goggogaa mitiire hin goggogaa jedhu. Kunoo gammeen baala irratti nyaachaa jira. Akkasitti guyyaa keenya har'aati waan dabarsine fakkaanna. Akkami garuu har'aa isinitti tollamoo isinitti hin tollumeesti yaada keessan nutti ibsaa koomentii irratti. Kana fakkaata oolmaan keenya guyyaa har'aa. Yaadammoo kan fide obbo Gammeedha garuu buna jidduutti dhiisee deemee jabanaa keenya immoo har'a isa guddaarra kaawwanne. Sababni isaa jabanaa jidduu galeettiin tokko baay'ee kan bareeddu kan gammeen kanaan dura bara 2015 biteera jedhee jabanaa qaba. Ishee turte jechuudha jabanaani. Isheen immoo amma dadhabuu barbaadde warri ijoollee warri kunis immoo sumatti hojjetatu. Yaa wakkaayii walharkaa butanii nyaachuun baay'ee tokko namatti midhaa. Isa booda jabanaan dadhabdinaan isaanillee shuma xiqqoo sanatti buna simmiyeessitu shuma jaallatoon immoo na sodaadhe kasalarratti onnatti jalaan cabdoo jedhee jabanaa isa guddaa gadi baase. Achi booda ajandaan isaanii jabanaatiin xumurame jechuudha. Jabanaatiin xumuramee jabanaa keessaa yeroon gadi qabu amma bunni keessaa buutti daqiiqaa lamataa guddaa waan ta'eefu sanatti kolfaa turan jaarri keenya. Oolmaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo guyyaa kaleessaan hojjenne. Dhimmi isaanii mana sinoollee waan ta'eef arramoo jira jechuumaa fi akkasumas immoo qophii mudannoo fi muuxannoo biyya namaa keessatti dabarsee har'ammoo as geessisee kan jedhu isin jalqabeetiin ture. Isas immoo ittan fufachuudha. Paartii 4 mana torbaffaa kan jedhu irra gaheen ture. Baay'een keessan baay'ee isinitti dhaga'ame. Fiilingii garaagaraa keessa galtanii turtanii akkasumallee hin boo'inii kun seenaa ta'e darbii jettanii yaada garaagaraa naa qoqqoodaa turtanii galatooma koomentii keessan nan dubbisa. Garuu bakka sana bakka yeroon duubatti achi deebi'ee yaadadhu baay'ee tokko natti dhaga'ama. Akkamitti akka darbe guyyichi yeroo sana waan darbu namatti hin fakkaatu garuu kan hin darbine hin jiru. Hamaas ta'e gaariis ta'e gaafa dhufe wayi namaaf dabarsee wayi immoo nama dabarseetu jechuudha kan inni darbu guyyichi. Kanaafidha miira gammachuus natti fakkaata. Yeroon akkasittiin haasa'u jechuudha malee bakka nama jiru kanatti otoo hin taane bakka dabarsee sanatu
xiqqoo ishee keessi koo waan na rifatee jiruuf akka yeroo sanaafidha. Hundumaafuu yaada keessan hundaaf galatoomaa. Isiniin jechuutii barbaadaa sanammoo ittan fufaa yaa'u Saudi Arabiyaarraas akkamittiin akkan galee waraqaa hin qabu waraqaa malee waggaa amma kana taa'uun erga siinaa galee ka waraqaanis immoo hiikkaansaa maal akka ta'e maal akka nama fayyadu isa kana ergasiiti bakka kanan bare waraqaatu hin qabaatiin biyya namaa keessatti haga kana siqaayii arguu haga kana mana namaa waa miiqala akka jechuun baay'eetti ulfaataadha. Garuu immoo waaqayyoof wanti hin danda'amne hin jiru. Guyyoonni suni akkuma sanaan darbanii kan fuulduraas immoo achi keessa akkamiin galtee kan jedhuu fi biyya lammaffaa Dubaayii deemee siniin jedhe isatu itti fufaa jechuudha. Hagasitti viidiyoo keenya kanarraa kana laayik sheer gochaa akkasumas warri sabiskiraabii gochaa jirtanii baay'ee galatoomaa. Baay'een keessan sabiskiraabii gochaa jirtu maatii ta'aa jirtu. Akkasii viidiyoo biraatiin aga deebinee dhufnutti lafa jirtanitti fayyaa nagaa ta'aa gaarii isiniin darbe amtuun isiniin argin jechaati baay'ee.